Olaantummaa seeraa nageenyiif tasgabbii magaalaa Finfinneetti akka mirkanaa'u dhaabbilee adda durummaan hojjetan 15 of keessatti kan qabate kilaasterri kabachiisa seeraa fi bulchiinsa gaarii magaalaa Finfinnee hojii qindoominaan hojjeteen bulchiinsi gaarii fi olaantummaan seeraa kabajamuun nageenyi waaraan magaalittiitti mirkanaa'eera jedhan. Hooggantuun biiroo bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee fi walitti qabduun kilaasterichaa Aadde Lidiyaa Girmaa የሰላም የጸጥታ የደህንነትና የህግ የበላይነትንም ከማስከበር አንፃር ነጋ tasgabbii tikaa fi olaantummaa seeraa kabachiisuutiin dhaabbileen qindoominaa fi dhuunfaan itti gaafatamummaa isaanii sirnaan bahuun bu'aa argamedha. Kilaasteroota torba akka magaalaa Finfinneetti jiran keessaa kilaasterri kabachiisa seeraa fi bulchiinsa gaarii hojii hojjeteen sadarkaa tokkoffaa kan bahe yoo ta'u, dhaabbileen kilaastericha keessa jiran Addis Miidiyaa Neetwork dabalatee 9 ta'an bu'aa olaanaa fidaniin akka magaalittiitti badhaasaaf beekamtii argataniiru. Beekamtiif badhaasni kenname kunis gara fuulduraatti akka caalmaatti hojjetaniif imaanaadha jedhan Aadde Lidiyaan. ማስመዝገብና እውቅና መሰጠት መሸለም አደራ ነው። bu'aa argamsiisuun badhaafamuu fi beekamtii argachuun imaanadha. Bu'aa amma argame caalatti galmeessisuuf kan nama kakaasuu fi kan nama dhamaasudha. Haa ta'u malee hojiin misooma magaalichaa hundi hojiin nageenyaa fi bulchiinsa gaarii xumuramuu kan agarsiisu osoo hin taane dhaabbilee biroo waliin ilaalamuun caalmaa waan agarsiiftaniif badhaafamtan waan ta'eef gara fuula duraatti kan amma hojjettan caalatti akka raawwattanii fi akka raawwachiiftaniif imaanaa isinitti kennamedha. Hojiin kilaasteraan hojjetame bu'aa amma argame caalaa akka fiduu fi aanaa irratti hojiin hojjetamuu cimsuun barbaachisaa ta'uus Aadde Lidiyaan eeraniiru. ክላስተሩ እግር ያለው ወረዳና ክፍለ ከተማ ላይ Kilaasterichi bu'uurri isaa aanaalee fi kutaalee magaalaati. Kanaafuu koreen teeknikaa fi hooggantoonni kilaasterichaa aanaalee fi kutaalee magaalaa qindoominichi qabatamaan bu'aa caalu akka fiduuf xiyyeeffannoon hojjechuun murteessadha. Yoo kana raawwanne bu'aa amma galmeessine caalaa raawwachuu dandeenya. Gaaffii misoomaa bulchiinsa gaarii fi nageenya uummataa guutumaan guututti raawwachuun deebisuu dandeenya. Hojiin kilaastera kabachiisa seeraa fi bulchiinsa gaarii magaalaa Finfinnee sababoota bu'a qabeessa taasisan keessaa inni tokko karoora waloo ifa ta'e qabaachuu fi yeroo yerootti hojii hojjetamuu waliin gamaaggamuun sirreessaa deemuu isaati kan jedhan ammoo hooggantuu biiroo daldalaa magaalaa Finfinnee Aadde Habiba Siraajii. ይሄ ክላስተር በጣም ውጤታማ ክላስተር ነው። ክላስተሪ kun ክላስተራ bu'a qabeessa. Sababoota bu'aa qabeessa taasisan keessaa inni tokko hojimaanni qindoominichaa tokko tokkoon ilaalamee karooraan hoogganamuu isaati. Karoora waloo jiru irratti mari'achuun yaada wal fakkaatu qabaachuudha. Qindoomina kana keessatti dhaabbilee hammatamaniif gaheen isaanii lakkaa'amee kan kennameef akkasumas gamaggama yeroo yeroon gaggeeffamuun sirreeffamaa deemuu isaati. Dhaabbilee kilaastera kana keessaa tokko kan ta'e biiroon geejjiba magaalaa Finfinnee qindoominaan hojjechuusaan bu'aa olaanaa damee geejjiba magaalaa Finfinneen argamuu kan himan ammoo hoogganaa itti aanaa biirichaa obbo Daanyaachoo Shifarraati. Qindoomini keessumaa sadarkaa magaalaatti kaasee hanga aanaatti jiru terminaala hundarratti qindoominaan hojjechuudha kan inni gaafatu. Kanaaf qindoomina kanaan keessumaa bara kana tajaajilli geejjibaa si'ataa ta'eef ammayyaa ta'ee fi ummanni dhamaatii baay'ee malee tajaajila akka argatu gochuudhaaf hojiiwwan qindoominaan hojjetamaniin bu'aa guddaan galmaa'ee jechuun ni danda'ama. Keessumaayyuu immoo yeroo hanqinni nadaajii fi gatii nadaajii dabalee hojii wal qabatee magaalota Afrikaa baay'ee keessatti manni barumsaatti dhaabbate hojiin onlaayinii taalanitti deebi'ee ummanni tajaajila geejjibaa dhabuudhaan magaalonni fi biyyooleen garaagaraa murtee atattamaa yerootti gaggeessanidha. Magaalaa keenya keessatti garuu homtuu rakkoon kamuutu uumamin ummanni tajaajila geejjibaa akka dhabutu hin ta'in hojiin barnootaas hojiin mootummaas hojiin dhuunfaas ta'ee hojiin hawaasummaaf dinagdee gama hundaan akka hojjetamuuf sababa kan ta'e hojii qindoominaan hojjetama. Irratti kilaasterichi dhaabbilee hojii isaanii raawwii olaanaa galmeessanii fi beekamtii kenneera.